kabajamtoota daawwattoota qophii kennaa kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromootiif. Wasane awasane to ya bulula to ya gobile ho ya goba gobenu te ya dures jambe gatte karana bani ay kabajamtoota daawwattoota keenya sirba gobee murteessaa nu affeereen itti bohaarree jira jennee abdanna amunda godda maringa lelola ayyaana waggaa bara haaraa 2014 dhaabbanni miidiyaa fi piroomooshinii Abdii Lucee qopheessee isiniif dhiyeessaa jirudha. Hindarbiin godaante duubatti sindeemiini haalota sodaate hamma jirtuun ta'iini carraaqee gadda ofirra dhiisi gammadi adaraake bara darbu faana. Dhaabbanni piroomooshinii miidiyaa Abdii Lucee EBC wajjin ta'uudhaan ayyaana bara haaraa sababeeffachuun qophii addaa qopheessee jira. Maarree qophii kanarratti isinis oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaa isiniin jedha. Ayyaana gaarii. birraa abbaa wal argaa mirmirfata margaa baay'ee ija saaqee uumamni wal argaa.